Akkam jirtan hordoftoota teennaa kabajamoof jaallatamoo guyyaa har'aa dhaabbata Fiyaas jedhamu tokko waliin isin barsiisuuf Arboor Online School qabadhee dhufeera. Sagantaa keenya hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Egaa hordoftoota teennaa kabajamoof jaallatamoo Fiyaas jalqaba irratti liinkii nu ergame cuqaasuun gara saayitichaa ni seenna. Lakkoofsa bilbilaa ittiin galmoofne duwwaa 9 osoo hin ta'in 9 irraa kaaneet ni eegalla jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa biyya alaa kan fayyadamne maaloo lakkoofsa bilbilaa biyya keessaa qofa ta'uu qaba. Itoophiyaa qofa irratti dalaga waan ta'eef egaa paaswordii guunnee loogiin kan jedhu tuqnee gara keessaa seennaa jalqaba irratti konfirm kan jedhu nu dhufa isa tuqnee asirraa ni banna jechuudha. Erga karaa nuti dabarree booda feesbuukaa, teelegiraamaa, tiwiitaraa, instaagiraamaa, yuutuubii dhaabbatootaan akkanaa waliin dalaga jechuudha. Fiyaas dhaabbatootaan akkanaa hedduu waliin dalaga. Karaa gadiitti taask isa jedhu jira. Isa taask jedhu kanneen tokko isaatiin VIP 0 irraa qabee hanga VIP 5tti kan jiru kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. VIP 1 0 irraa hanga 5tti fakkeenya dhaabbanni kun kan dalagu VIP qabnu riichaarji goonetiniini. VIP 0 guyyaatti yeroo 3 nuu kenna birrii 5 VIP tokko immoo yeroo 4 VIP 2 yeroo 6 akkasumatti itti fufa jechuudha. Hanga VIP 5 yeroo 38 guyyaatti taaskota nuu kenna jechuudha. Mee gara seentara miseejiitti aseennu. Seentara miseejii irratti kan argannu isa help jedhu bira yoo dhaqne miseejota 5 arganne jechuudha. Dhaamsa 5tu achirra jira. Dhaamsi inni jalqabaa tuqnee haa ilaallume dhaamsa 5 jiru kanneen keessaa jechuudha. Dhaamsonni kunniin dhaamsota baay'ee ijoo ta'anii isa jalqabaa yeroo tuqnu beginners guide jedha. Guutumaan guutuu waa'ee dhaabbata kanaa irratti riiferaalii yeroo erginu badhaasa argannuu fi VIP inkaamii argannuu fi riiwaardiiwwan yeroo garaagaraa namaaf yeroo argannu nu agarsiisa jechuudha. Mee kan lammataa biraa dhaynu. Kan lammataa irratti maal jedha? Kaampaanii porofaayil jedha. Waa'ee kaampaanichaa guutumaan guututti hima jechuudha. Yoo naqunnamuu barbaadan @Khalil Arab kan jedhu kanaan gara teelegiraamaatiin naqunnamaa yaada gaafii qabdan kamiifuu. Dhaabbanni kun dhaabbata Amazon akkasii fi ETC kan jedhamu waliin eBay faa waliin kan dalaguudha. Mee sadaffaa ilaallu invitation bonus. Haala invitation bonusii nama affeerree boonasiiwwan ittiin argannu tokko isaatiin kan nuuf kaa'u ta'a jechuudha. Tokko isaatiin gara saayitichaa seennee arginee dubbisuu dandeenya. Mee isa gara afuraffaatti haa ceenuti. Afuraffaa irratti maal argannaa? Namni tokko membership levelii tokkoffaa yookiin immoo level 0 irratti meeqa akka argatu, level 1 irratti, 2 irratti, 3, 4, 5 irratti maal akka argatu nu agarsiisa jechuudha. Dynamic review stream kan jedhu kun immoo boonasiiwwan daayirektii namoota nu affeerree fi namoonni nu affeeran nama affeeran jala argannu tokko isaatiin kan irratti arginu ta'a jechuudha. Miseejicharraa mee karaa itti aanutti haa ceenu. Inni kun immoo seentarri komii iddoo itti dhageessifnu jechuudha. Iddoo komiin itti nurraa fuudhama iddoo sanii. Mee kan gara xumuraa isa maayin jedhu kana biraa dhaqnu. Jalqaba irratti lakkoofsa bilbilaa ittiin galmooftan isinii agarsiisa. Itti aanee baalaansii keessan guyyaa irraa meeqa akka dalaydan, baalaansii irraa meeqa qabdan, kaleessa ji'a kana keessa, torbee kana keessa meeqa akka dalaydan edaama waliigalaa isin agarsiisa. VIP recharge jedha. Itti aanee baalaans recharge, itti aanee withdraw, open VIP jedha. Mee amma kallattimaan VIP recharge yookiin immoo recharge member kan jedhu biraa dhaqnu. Namni tokko qarshii 3,000 yookiin immoo 30,000 invest godhuu yoo barbaade 30,000 san gadi tuqaa. Egaa immoo pay isii jettu san tuqaa. Yoo eejantii hin qabaatiin kallattimaan gara eejantii isa erga jechuudha. Lakkoofsa akkaawuntii baankii inni irra galchuu qabu eejantichaan kallattii wal qunnamsiisaa. Yeroo gadi tuqxan gara teelegiraama isin geessa jechuudha. Yoo eejantii hin qabaatiin teelegiraama yookiin immoo Chrome irratti filattanii kallattimaan jara eejantii dubbisuudhaan mallaqa invest gootanii wal qunnamuu dandeessu jechuudha. Kan itti aanume amma immoo kan ilaallu kallattimaan haala kamiin withdraw yookiin immoo baasii godhuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Bakka baasii godhuu dandeenyu kanatti jalqaba akkaawuntii baankii keessanii guutuu qabda waan ta'eef akkamitti akkaawuntii baankii kennaa guutuu akka dandeenyu akkaawuntii baankii kennaa immoo guunnee erga xumurree booda akkamitti garan akka dhufnus booddeerra kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Mee nama affeeruuf liinkii bakka invitation jettu san tuqnee haala kanaan isii gara AK tajettu isii gara oliisan isii san cuqaasuudhaan namaaf liinkii san barbaannu gara teelegiraamaa gara dhaynee ergina jechuudha. Bill Ricard kan jedhu bira haa dhaqnu. Bill Ricard jechuun
hanga irraatti hangam dalagnee hangamtu nuuf kaffalamee hangam kaffallee tokko isaatiin ragaa wajjin kan nuuf fidu guyyaa jalqaba itti galmooftan birrii 50 irraa qabee ragaa nuuf fida jechuudha. Gaaf jalqaba galmooftan birrii 50 boonasii argattanii boonasii birrii 50 argannu sanirraa qabee tokko isaatiin guyyaa VIP 0 irratti claim goone birrii 5 claim goone VIP 1 irratti claim goone birrii 6 VIP 2 irratti claim kan goone birrii kudhaafur tokko isaatiin hanga dhumaatti kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha. Eenyummaanuu hangam akka argate nama subuu hin danda'u, hangam akka dalagee nama subuu hin danda'u. Waliigala baalaansii kennaa biil riikaardii kana keessatti arganne jechuudha. Mee amma immoo kallattii maan gara tiim haa deemnuti. Tiim kan jedhu kun immoo miseensi keenya hangam horannee nama meeqaaf liinkii kenna erginee namni meeqa galmaa'e kan jedhu nu agarsiisa jechuudha. Namoonni galmaa'an kun VIP meeqan galmaa'anii namoota meeqa of jalatti galmeessanii tokko isaatiin kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota teenya kabajamuuf jaalatamoo namoota isin jala jiran beekuu yoo barbaaddan iddoodhuma kana seenuun tokko isaaniitiin namni isin affeertan hiriyaan keessan nama meeqa akka affeere VIP meeqa irratti akka invest goosisee arguu dandeessan jechuudha. Gurgurtaa waliigalaa miseensota keessanii akkasumas immootu gurgurtaa waliigalaa tiimii keessanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Mee amma immoo karaa authentication haa seennu. Authentication yookiin immoo personal center kan jedhu bira dhaqnee isii duratti akkaawuntii baankii yeroo mallaqa keessan invest kan gootan kana irraa guyyaadhaan profiitii argattan baasuu barbaaddan iddoo si akkaawuntii tuquudhaan akkaawuntii baankii keessan guuttanii haaluma salphaa ta'een gara akkaawuntii baankii keessanitti mallaqni isin argama jechuudha. Egaa mee gara liinkii affeerrii kanatti dhufnee erga liinkii affeerrii kana namaa ergine booda haala kamiin namni sun galmaa'uu danda'a kan jedhu waliin haa ilaallu. Liinkicha affeerrii fuunee gara telegiraamaa deemnee liinkii affeerrii kenna namaa ergina. Namaaf erga ergine booda haala amma armaan gaditti argaa jirtan kanaan liinkicha nama barbaannuuf seende jennaani. Ergasii namichi liinkii san cuqaasee yookiin immoo tuqee seenee galmaa'a jechuudha. Jalqaba irratti lakkoofsa bilbila isaa 9 jedhee 9 irraa ka'ee itti guuta. Erga isa xumuree booda koodii isii Z bakka jettu mul'atu san irra kan jiru koodii 3 nuu kenna. Koodiiwwan achirratti barraa'u san jijjiiree jiramee koodii kanaanu isa PRQ jedhu kana PBQ moo PRQ isa san ni galchina. Isaatti aanee kan jiru san immoo hin tuqnu jechuudha. Sababni isaas liinkii nuti ittiin affeerre koodii kenna jechuudha. Koodii affeerinsaati. Paaswordii kennetti galchina. Paaswordii mee fakkeenya nama 123 jedhee haa galchu. Paaswordicha kana jijjiiruti kan jalqaba yaalen kana. Paaswordii isa lammata galchu kanaan haa yaalume. Sababni isaa paaswordii namni hin beekne galchuu qabdanii nama 123 isa gadaanu irratti illee haaluma saniin nama 123 jedhee paaswordii kiyya galchee jira. Amma register jedhame hin fudhannee sababni jechoottan sadiin gara olii jirtu santuuyyuu jijjiirinaan jedhaa jira. Already existed bilbila lakkoofsa bilbilaa na gaafatee mee haqeetiin guutuu isaa dhuma isaa 50 godhu ammallee na fudhataan jiru. Lakkoofsa dhuma isaa 50tti jijjiirame duwwaa 9 lakkoofsa bilbilaa jijjiiree jira. Koodii kanas 8RY jedheeni jijjiiree amma immoo maal naan jedha registered jedhaa jirame. Registration successful jedhee jira. Amma naa dhufaa lakkoofsa jalqaba guute san ni barreessa. Ergasii immoo bakka lakkoofsa jedhutti egaa lakkoofsa bilbilaa 9 jedhee kan duratti banadheen kana galmeessee booda barreessee booda paaswordii nama 123 kan jedhu san ni barreessa. Erga isa barreessee xumuree booda sign in kan jedhu tuqaa kallattumaan na seensisee jira. Waaw baga gammaddan haala salphaa kanaan gara saayitichaa galmee irra seentanii galmooftan jechuudha. San booda VIP wan isiniif kennamu yeroo investing godhanitti VIP 0 tokko tuqee jira. 2 tuqee jira. VIP 0 yeroo 3 yoo tuqxu qarshii 15 sii kenna. Mee gara akkaawuntii deemee maayin irra seenee alaalu guyyaa irraa qarshii 15 argattee jirta. Baga gammaddan jedhee congratulation. Isinis haala kanaan galmaa hojjedhaa argadhaa. Invest godhaa doolaara 1000 irraa jijjiirama guddaadhaaf jijjiiramuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa kanarraaf isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo fiyaas maal akka ta'ee fi fiyaas irratti akkamitti akka hojjennu hanga ammaa qabadhee kan isinii dhiyaadhe irraa akka hubattan abdiin qaba. Hanga xumuraan waliin waan taataniif galatoomaa horaa bulaa.